Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Raadiyoon sagalee Oromoo torbanitti guyyaa 3 wixata roobii fi sanbata galgala keessaa sa'a 7 hamma 7 walakkaatti kan isiniif darbu. Tamsaasni dambalii gabaabaa meetir baandii 16 yookaan kiiloo heerzii 17,850 fi karaa intarneetii oromovoice.org darbu kun amma jalqaba. Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo kun qophii keenya waxabajjii 3 bara 2015ti. Har'a tibbanaaf mana jireenyaa qabna. Tibbanaan dhiyeenya kana guyyaa gootota Oromoo biyya Ingiriz keessatti kabajame irratti xiyyeeffata. Qophiin mana jireenyaas maalummaa obsaa irratti qophaa'ee jira. Dursa kan dhiyaatu oduudha. Kan isin keessummeessu Analsee Odaajootii, oduu kan dubbisu Dhaawasaa Waaqjiraati. Akkam ooltan oduu saatii kanaaf qabnu sin dhageessisaa Dhaawasaa Waaqjiraati. Tarkaanfii waraanni bilisummaa Oromoo kaampii waraana mootummaa Itoophiyaa Oromiyaa kibbaatti argamu irratti torbaan kana fudhatee walqabatee qorannoo fi sakatta'insitti fufee akka jiru beekame. Maddeen keenya mooyyaalee irraa akka nuuf ibsanitti tarkaanfii waraanni bilisummaa Oromoo fudhatee kan walqabate ummati yeroo ammaa gammachuu isaa hedduu ibsachaa jira. Gama biraatiin caasaan mootummaa fi basaastonni immoo yeroo ammaa kana qorannootti akka jiran beekameera. Agayoonaattis qorannoo gaggeeffame keessatti miseensonni poolisii fi humnooti basaasaa hedduu qoratamaa akka jiran beekameera. Kanaan alas yeroo ammaa daangaa Keeniyaa keessatti sakatta'insi gaggeeffamaa kan jiru yoo ta'u namoonni shakkaman 3 immoo hidhamuun beekameera. Qondaaltonni mootummaa Itoophiyaa addi bilisummaa Oromoo fi waraanni bilisummaa Oromoo Keeniyaa keessa maadheffatee aleellaa kana gaggeessaa jira jechuun mootummaa Keeniyaatti himannaa dhiyeessanii jiran. Dubbimaan adda bilisummaa Oromoo Botoleeraa Adabaa immoo addi bilisummaa Oromoo Oromiyaa keessa kan socho'u malee biyya ollaa keessa hin socho'u jechuudhaan himannaa mootummaa Itoophiyaa kana fudhatama dhabsiisaniiru. Waraanni bilisummaa Oromoo kan jiru kan inni qabsoo godhu biyya isaa keessatti malee biyya ormaa keessatti waan qabsoo godhuuf hin qabu jechuuti. Jalqaba torbaan kana irratti waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii kaampii waraana Itoophiyaa irratti fudhateen 12 ajjeesee 10 immoo madeessuu isaa ibsuun keenya ni yaadatama. Oromiyaa giddugalaa ammayyaa keessatti uummati namoota taajjabbiif bobba'anii sagalee uummataa gurguratan irratti adabbii kaa'uun dhaga'ame. Akka odeessinu ga'ee ibsutti namooti magaalaa Qotaa jedhamu keessatti taajjabaa turanii otoo imaanaatti kenname hin eegin sagalee sana dabarsanii gurguratan irratti adabbiin kaa'amee jira. Adabbiin kun adabbii hawaasummaa ta'uu kan ibse maddi keenya namoonni iddoo sanatti filatamanii imaanaa uummataa dabarsanii gurguranis adabbii uummataan irra kaa'ame kana ameen jedhanii fudhachuun dhaga'ameera. Akkasumas ganda Hadaadhoo Hoolee jedhamu keessatti uummanni sagalee hatamee ture akka baraarsee odeessi kun dabalee addeesseera. Godinaalee Oromiyaa adda addaa keessatti immoo namoota mormitootaaf sagalee kennan hidhuun itti fufee jira. Odeessi godina Gujii irraa nu ga'e akka ibsutti barattoonni qormaata fudhachuuf jiran otoo nafin yeroo ammaa kana hidhamanii qormaatis akka jala darbu godhaman. Godina Booranaa keessattis namoonni mormitootaaf sagalee kennan adamfamanii hidhamaa kan jiran yoo ta'u yeroo gaafataman immoo warri sin sagalee kennitaniif dhufanii sinaa baasu jecha akka jiran oduun nu ga'e addeesseera. Mootummaan Itoophiyaa waggaa 5 cidha filannoo gaggeessee mo'achuusaa ibsachaa turuu waan beekamu. Dhimma kana irratti dursee kan dammaqee addi bilisummaa Oromoo immoo mootummicha karaa nagaatiin aangoorraa buusuun waan hin yaadamneedha jechuun qabsoo hidhannoo finiinsaa jiraachuun kan beekamu. Manni murtii Itoophiyaa miseensa paartii Samaawii tokko irratti waggaa 3 dabarse. Manni murtii sadarkaa tokkoffaa federaalaa kan addecha Mannaa Gashaa dargaggoo Naatinaa'el Yaalam Zawud jedhamu irratti adabbii kana kan dabarse hiriira mormii Finfinnee keessatti baatii caamsaa keessa mootummaan gaggeeffame irratti mormiteetta jechuuni. Akka odeessa nu ga'etti dargaggoon kun kan adabame ajjechaa Liibiyaa keessatti garee Islamic State raawwatame balaaleffachuuf hiriira baame irratti waan mootummaadhaan mormiteef jedhamee jira. Itoophiyaan biyya namni yaada isaa qofaaf itti hidhamuuf adabamu biyya mirgi bilisummaa yaaduu keessatti hoonga'e ta'uun kan beekamu. Atoobisiin Dirree Dhawaarraa gara Finfinneetti imalaa ture bowwaa keessa seenuun lubbuun namoota 25 darbe. Atoobisiin namoota 60 fe'ee imalaa ture kun bowwaa keessa kan seene naannoo magaalaa Hirnaatti jedhameera. Hanga yoonaatti odeeffannoon nu ga'e akka ibsutti imaltoota keessaa namoonni 25 du'uun isaanii beekameera. Namoonni miidhaman hedduun immoo mana yaalaatti wal'aanamaa akka jiran odeessi nu ga'e addeesseera.
Bakka balaan kun itti dhaqqabe bokkaan kan itti baay'atu waan ta'eef akkasumas atoobisiin bowwaa seenuunsa hojii lubbuu baraarsuu rakkisaa taasisuun ibsamee jira. Raashaan sisteema misaa'elii S-300 jedhamu Iraanitti gurguruun dhaga'ame. Akka oduun Reuters ibsutti meeshaa waraanaa kana Iraaniif kan dhiyeesse kaampaanii Raashiyaa Diamond Antey jedhamu akka ta'e beekameera. Raashaan meeshaa kana Iraanitti gurguruuf waggoota 5 dura waadaa galtee akka ture hubatameera. Haa ta'uti sagantaa niwukileerii Iraanii wal qabatee qoqqobbiin biyyoota dhiyaatii waan irra kaa'ameef waliigalteen meeshaa kana itti gurguruu yeroodhaaf addaan citee ture. Ji'a ebilaa keessa garuu pirezidaant Vilaadaamir Puutiin qoqqobbii meeshaa waraanaa Iraan irra kaa'ame kaasuu isaanii ibsuudhaan Teeraanitti meeshicha gurguruuf deebisanii akka qophaa'an beeksisaniiru. Kunis kan ta'e Iraan sagantaa niwukileerii ishii biyyoota dhiyaa waliin waliigaltee yeroo murtaa'eef waan dhiifteefi. Raashaan meeshaa jedhame kana Iraan harkaan yoom akka geessu garuu waan ibsamee hin jiru. Oduun sa'aatii kanaaf qabnu kanumaa qophii keenyaa fi waliin nagaan nu tura. Jabata kachane garanu abdi sabah birabu kena pare kapso kenya tiya dudaba hita shatero oto ododa bisoba wobo jabata kachane garanu abdi sabah birabu kena pare kapso kenya tiya dudaba hita shatero oto ododa bisoba. Kasawa Picasso, wali made toto, chungkur sawan dasu, waraksa kangoto, chichami nabati, kaso berdorato, kana furmanisa, kayerong kapato, Kasawa Picasso, wali made toto, chungkur sawan dasu, waraksa kangoto, chichami nabati, kaso berdorato, kana furmanisa, kayerong kapato. Dalcha warraksa hidda sanga damne parre warraksa okesa manchame kayo kulkulun turre shiba dimne wabon kapsoda wanguda hojjanne dalcha warraksa hidda sanga damne parre warraksa okesa manchame kayo kulkulun turre shiba dimne wabon kapsoda wanguda hojjanne. Wobo jabata kachane garanu abdi sabah birabu kena pare kapso kenya tiya dudaba hita shatero otu odola bisoba. Wobo jabata kachane garanu abdi sabah birabu kena pare kapso kenya tiya dudaba hita shatero otu odola bisoba. Qophii tibbanaa. Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya guyyuu roobii sa'aatii kanatti kan dhiyaatu kun qophii tibbanaati. Qophii tibbanaa keenya har'aatiin dhiyeenya biyya Ingilizii magaalaa Maanchistarii fi naannoo ishee Oromoonni jiraatan wal gahanii kan isaan guyyaa gootota Oromoo kabajatan irratti xiyyeeffannee kan dhiyaatu ta'a. Marri hanga xumuraatti nu waliin turaa jenna. Ayyaanichi akka ittaanutti kabajame hordofaa.
sininja. Amma guyyaan kun duuba guyyaa mootota jettani. Silawaa warri sun hojjate itti dabranii hojjachuu. Gurraan nu dhageenya anamma guyyaa qabannoo kana arrumu dhufe inni dhagaa anum bira yaa. Itti dabranii sin hojjachuu yookaan dhabamu akkuma jarri suni yookaan dhabamsiisu kanuma lamaan. Biyyara ciimnee ololoo humna haa ta'u wanni cufu guyyaa qabdi ammoo guyyaa waaqni tolche qabdi. Ibiddi sadii Itoophiyaa keessaa bobaa ibiddi tokko waan qaqqabaatiniti Oromoon garboonfatte garboon hanirri tulte ufileette amma kan fuucii ibiddi kun waan qaqqabaatin hafinkinnummaa Oromoo kan garbummaa jirti. Sidaamtee Oromoo haramamsiisi. Kalaanu bitaadhatta istoorin tututu ibiddi bobaa tigireen itti tolte ganni 25 hangoon itti tolte qabeenyi itti tole ibiddi itti tole uummata lafa dhabamsiistee dhabamti malee hangoon konni ibiddi kan sadeenti boga yoo yaada nama guddaati ilaalu ibiddi kun ka'irra addunyaa ka'irra oromitee harimayii sabaa saani jirbitti mudalas haa oromoo kanise garbummaa diida ibiddi boba tulleen akkasii dhabbi kan qarqaarinna haalooteetu ijanii fedhuu dida horaa Manguddoota keenya hedduu galatoomaa jennaani harka namaa manguddoonni keenya bakka qabatu. Irra deebi'ee jirra jirtu kabajamtoota jaalatamtoota keenyaa abbootii hawwan manguddoo biyyaa dargaggoo shamarran biyyaa wal qunnama gaarii yaalmaan ayyaa guyyaan irraa guyyaa ayyaana yookaan guyyaa gootoowwan keenya kan qabsoo bilisummaa Oromootiif Oromummaa kanaa siransuudhaaf yookaan Oromummaa keenya kanaa akka nuti beeynu taasisuudhaaf lubbuu isaanii wareegan kan itti yaadannu warra diddaa gabrummaadhaaf minilikii wajjin waloolanii wareegamanirraa eegalee hunda isaanii Oromoota qabsoo sanaaf fuullee adda addaatti keessummaadhaan tokkootiin illee taatu wareegaman hunda kan itti yaadannu warra maqaa isaanii beeynu qofaa miti warra maqaa isaanii hin beeynes guyyaan kun haalaan kabajama. Guyyaa kana gootoowwan ciccimoo warra akka Bariisoo Waabii, warra akka Cabsaa Beeysaadhaa, warra akka Bu'ee Abjoodhaa, namoota hedduu hoogganoota olaanaa ta'u waajjira siyaasaa 6 fi hoogganoota 5 durraa bakka takkatti wareegaman. Islaamni warra ta'e kophaatti ba'a, warri kiristaana ta'e kophaatti ba'a jennaan nuti Oromummaadhaan tokko addaan hin baanu jedhanii guyyaa itti wareegaman caamsaa guyyaa 13 guyyaa sanarraa sana hunda isaanii itti yaadanna. Galatoomaa ammallee kan itti aanu waa'ee sagantaa kanaa koree qindeessiturraa koree asitti qindeessite UK hundaa walitti aamtee bakka nagaan dhuftan ta'ee bakka bu'aan koree booltoo kanatti qopheessitee obbo Oomsaa keessaa wajjin wal qunnama gaarii. Galatoomaa hawaasa Oromoo UK keessaaf naannoo Great Manchester irraa guyyaa seena qabeessa kanaaf guyyaa ayyaana qabeessa sabboontota ilmaan Oromoo irratti akkasumas gurguddaa gootuwwan waraana bilisummaa Oromoo irratti ayyaanni har'aa kun itti kabajamuu waan ta'eef kanaaf gabaabsaan waamicha keenya kana kabajanii dhufuu keessaniif maqaa koree adda bilisummaa Oromoo Great Manchesteriif maqaa uummata Oromoo naannoo Manchesterii galatoomaan isin jedhaa fayyaa ta'a. Jaanofsaa hedduu galatoofannaa hedduu galatoomii iddoo ulfaadhaa warri dhuftaniis hedduu galatooma. Itti aanee faaruu alaabaatu itti aanaa.
Galatoomaa jennaan jaallan keenyaa kan faaruu alaabaadhaan dhageessanii fi opereeterallee jala keenya wanni asii walitti dhufnee fi gootoowwan keenya wareegama yaadachuudha. Kanaafuu jaallan keenya namoonni Oromoodhaaf wareegaman kun gootni Oromoodhaaf hundinuu rabbi rahmata haa godhu qalbiidhaan yaadachuudha qabna. Namni Amaaratti dhufaase namni Habashaa lafa Oromoo irraa kaasuudhaaf itti dhufaasee fi falmaadhaan hunda wal qabee wareegame hundinuu seenaan ni yaadatti warra jannataati. Nu warri ala jiru guyyoo dambasnee beektaa rafnee hiree harkanne jennee jennellee Oromiyaan bilisoomuu ittiin ooltu Oromoonis biyyattii irratti abbaa ta'uu hin ooltu. Falbii isaa guutamaa wajjin walqu nama gaarii. Guyyaan gootota haala adda addaatiin uummata Oromoo mirga isaa gootota wareegama adda addaa godhe yaadachuufidha. Kunis yoom jalqabaa waggaa 35 nanarraa jalqabe jechaadha. Sunis akkamitti jalqabe yoo jenne akkuma dura himame hoogganoonni qabsoo kanaa yeroo sana turan bebbeekamoon karaa adda addaadhaa dhufanii bakka tokkotti otoo biyya Sumaalee keessa deemaa jiraniiti karaatti itti marsanii asirratti qabna jedhanii yerootti kanaaf adda bahaa jennaan lakki nuti amantii fi bakka tokkotti dhumuu qabnaa jedhaniiti bakka tokkotti namoota bebbeekamoo qabsoo bilisummaa Oromoo hoogganan aanqee bilisummaa amma tokko mul'isan sanatu boolla tokko keessatti awwaalame jechaadha. Sanarraatti jalqabee dha kuni bara 1980 waggaa 35 har'aa jechaadha. Guyyaa sanarraa jalqabeeti addi bilisummaa Oromoo guyyaan kun guyyaa gootota Oromoo jedhee kabajamuu qaba. Kunis immoo gootota sana dura wareegamanis kan amma wareegamaa jiranis kafuun duratti wareegamaa jiranis yaadachuufidha jechaadha. Guyyaan gootota Oromoo jaarmaa poolitikaa tokko duwwaa miti kan ilaalu Oromoo mirga isaa falmuu dhagaallee darbate karaa adda addaa waan hundaa godhe kan yaadachuudha. Namoonni tokko tokko guyyaan goototaa kan adda bilisummaa Oromoo hoogganaachi qabsoo bilisummaa Oromoo waraana bilisummaa Oromoo keessatti kan qooda fudhatan itti fakkaatu jira. Akka kanaa miti garuu guyyaan gootota Oromoo guyyaa Oromoon gabrummaa jalatti ofirraa kaasee eegama karaa addaa ta'edha kan itti yaadannudha jechaadha. Kanaaf kana keessatti qooda fudhachuun dirqama Oromummaa nama hundaati. Maleessaa kan jaarmiyaa poolitikaa tokko hordofu yookaan adda bilisummaa Oromoo hordofu miti. Garuu akkuma beekamu qabsoo kana keessattuu waggoota 35 asitti wareegama guddaan kan ta'e alaabaa kana jalattidha. Alaabaa kana ibsuuf jechaadha. Alaabaa Oromoo, alaabaa adda bilisummaa Oromoo jechaadha. Wareegamtoonni hedduun waraana bilisummaa Oromooti. Wareegamni gosa adda addaatti ni qaba. Kan lubbuu dhabuu irra caalaan kan mudate jaalawwan otoo diina wajjin falmanii fi kufan madaawan miila raachite harka raachite kaanillee gidduu keenya kan jiru kabajamtoonni lubbuu isaanii kennan isaaniin yaadachuufidha. Wareegamni inni lammataa warra mana hidhaa keessatti mirga isaanii otoo falmanii kabajaan isaanii rukutamee hiikamanii abbootii keenya manguddoo dubartii otoo jedhiin ilmaan diinaa hiikkee lafarra qotottee warra itti taphattudha. Inni wareegama guddaadhaanis kanas yaadachuuf jechaadha. Mirga isaanii waan falmataniif waggoota darban 25 kana keessatti sirnaan nuu himan natti fakkaata. Kanaaf wanti isaan murteeffatan yoo humna qabaatan kottaan irraa furdaa yoo kanaachi akka barbaanne isin dhiinnee isin bulchinaa isiniin dhiinnee bulchuu duwwaa ta'uu hin taane ijoollee keessanis ijoolleen keenya dhiittee bulchitii kan jedhu murteeffatan yeroo natti fakkaata. Haala kana keessatti maal goona kan jedhu nam tokko tokkoon gaafachuu qabudha jechaadha. Kanaaf guyyaan kun guyyaa hedduu itti of xiinxalluu
haaromsinee wal bira dhaabbannee tokkummaa keenya jabeessinee diina ofirraa loluuf itti qophoofnudha. Kanaaf guyyaa kana guyyaa hedduu ulfaataa ta'uu dhuma isaatii kan inni nu barbaadu warra biyya jiru warra lolachaa jiruuf abdii guddaan tokkummaa keenya jabeessuuf wal ta'uudha. Galatooma. Akkam jirtu dhaggeeffatoota keenya. Kun sagantaa mala jireenyaati. Ani qopheessaan keessan Aliyyi Galatooti. Itti dhiyaadha. Obsa. Guyyaadhaa waa'ee obsaa ilaalla jechuudha. Obsin waan namni baay'een itti hajamu ammoo namni baay'een ammoo akka waa hin qabneetitti yookiin ammoo akka waa obsiisaa sun gayaa hin taanetti ufillee ilaalu namallee ilaalu. Kanaaf yeroo namni obsa akka qabu arge namni baay'ee dinqisiifatee ati obsa qabdaa, ati jaba'aa, ati beekaa jedhee waan silaa namaan jechuu isarra jiru mara jedha. Garuu obsa jechuun maal jechuudha? Namni obsa qaba yeroo jennu maal jedhaarra? Obsa jechuun wanti wayii turuu isaa danda'u, rakkoo si dhufu danda'u, miidhaa sirra ga'u danda'u. Namni gariin sirii obsa jechuun ciniinnachuu, uduma si dhukkubu, uduma si dhagaamu waan tokko ciniinnachuu danda'u jedhan. Ati hoo obsa jechuun maal jechuu jettanii wana gaafattani? Obsa jechuun filmaata biraa hin qaba jedhanii yaaduu danda'u irratti dhaaqabaa jechuudha. Filmaata biraa yoo dhabde obsuu hin dandeettu jechuudha. Akka biraatitti obsa jechuun abdii jechuudha. Namni abdii yoo qabaate hin obsa. Maaliif? Waa hedatu qaba jechuudha. Waan amma isarra gayaaru san, waa inni dhabaaruuf san, waan adda addaa waan silaa obsisa fixachiisuu danda'u waan tarutu mataa isaa keessa jiraa jechuudha. Kanaaf yoo rakkates, yoo madaa'es, yoo dhukkuffates wanti ciniinnatuufi waan sanii oliititu jiraa jedhee bikku jechuudha. Kun akka yaadaatitti waa'ee obsaa yeroo ta'u, akka qaama kan keetiitti ammoo wanti sirra ga'u tokko balaa ta'ee rakkoo adda addaa ka sirra ga'u tokko qaamni kan kee dandeettii waan sanirraa hafuu danda'uu qabaachuu jechuudha obsa jechuudha. Amma beela ciniinnachuu. Amma namni tokko yoo beelee daqiiqaa meeqaaf yookiin ammoo sa'aa meeqaaf akka beelaan taa'uu danda'u. Yoo nama tokko jibbe yeroo hagamii udu nama san waan goone hagam akka turuu danda'u. Yoo addunyaa dhabe, horii yoo dhabe yeroo meeqaaf horii dhabee hagam akka inni taa'uu danda'u. Yoo tuffatame, yoo kabajaa dhabe, yoo bakka jiraatu dhabe, yoo mirgi isaa tuqame, kunniin cuftinuu dandeettii waan sirra gaaru sanirraa ati hafuu danda'uu dhabuu irratti hidhaa qabaa jechuudha. Obsi karaa biraatiin dandeettii yookiin ammoo qabeenya atiin nama kaan caalaa wayyaa akka qabdu ittiin mul'iftuu jechuudha. Fakkeenyaaf namni tokko yeroo inni si dubbatu waan badaa yeroo inni jedhu waan inni jedhu kan irra darbitee kabajaan caqasuu danda'uun nama sanii ol akka jirtu itti mul'isaa ta'a jechuudha. San jechuun dhumarratti ati waan dandeettii nama sanii olii qabduuf jecha nama san mooyachuu dandeettaa jechuudha. Ilmi namaa waan itti hajamne tokko obsee hin danda'u. Amma nama yeroo jibbitan argama isaallee dadhabdan. Ka isinit dubbatu dhiisi, ka gargaartan dhiisi, yeroo jibbitani obsuu wanti dadhabdaniifi nama sanirraa abdii hin qabdanii jechuudha. Nama abdii irraa qabdan, nama deebitee waliin jiraanna jettee jiruun keenya waliin jira jettee bikkutu ammoo yoo waan hamaallee si godhee jiraate hin obsitaa jechuudha. Maaliif
waan ufafoo ati walit jiraattu santu waan guddaa jechu waa inni si godheerurra. Bakkar chalchalaqqisaa biftuu dhubaan bariitu saba koo gadaan keenya milkiin waa fagoon jirtu Fatiin galma gadaa nurjiin odaarraa iftu yoomiyyuu hawwiin keenya galma geessi malee naftu galma geessi malee naftu. Obsi hedduu barbaachisa. Fakkeenyaaf namni obsa qabu sekendii 30 waan namni jedhu haa dubbatu eegeeti hubateeti deebii kenna. Ka obsan qabne ammoo sekendii 30 sanatti daqiiqaa takka eeguu dadhabeeti rakkoo waggaa tokko waggaa lamaa keessa seenaa jecha. Ka konkolaataa oofullee sekendii 30 sanatti daqiiqaa takka nama kaan dabarsuu dhabaaf seera karaa kabajuu diddaaf rakkoo adda addaa ga laayisensii luuzii godhiitii haga namaa waliin bu'iitii haga konkolaataa waliin buusiitii wanti isa geessu maali obsa sekendii 30 san daqiiqaa takka dhabuu irraa jecha. Keessattuu namni gara tokko deemu hajaa bifa tokkoo qabu walii obsuun guddisee barbaachisa. Obsa jechuun akka bakka walii kenniiti jechuudha. Namni yoo bakka waliin kennine yoo waa waliin kennine homaa walitti hin qabaatu jechuudha. Namni yoo walitti waan qabaanne garaa waliin nyaatu yoo garaa waliin nyaanne taate waliin kabajuu waliin jaalatu homaayyuu miti jechuudha. Kanaaf obsi jaalala akka burqisiisu kabajaa burqisiisa diinagdee burqisiisa jiruu namaa uuma jechuudha. Akkamitti obsa horachuu danda'ee namni tokko burqaan obsaa yoo waan kan kee dhiiftee yookiin ammoo waan kan kee ofi cabsitee nama kaanii yaaduu danda'u. Yoo waan nama biraa yaadde be obsuun dadhabdu. Yoo waa kennuuf yaadaa jiraatte obsuun dadhabdu. Yoo nama kaawwan illee akka nama ofiitiin ilaalaa jiraatte obsuun dadhabdu. Obsuu wanti si dhooggaa waa fudhachuuf yaadu bakka silaa namni taa'uuf yaadu anatirra jaba jettee yaadu anatirra qabaata jettee yaadu kanniintu obsa nama dhoogga. Namni obsa qaba immoo madikka isa gaya jechuudha. Obsa qabaachuu jechuun akka nama teessoo yookiin adreesii qabu jechuudha. Nama fudhachuu danda'a nama bulchuu danda'a jechuudha mataa isaa. Jireenya akka hawaasaatiif bilisummaas ta'ee jiruus ta'ee warra horachoos ta'ee barachoos ta'ee hojjechoo keessatti obsi isin waliin jira innaa maraa isin waliin deema jechuudha. Kanaaf obsa yoo hin qabaanne jiruu keessan keessaa waan tokko guddatu dhidhateeraa jechuudha. Akka aartan isin godhu akka nama jibbita isin godhu waan adda addaa silaa waan isin hin barbaanne maraa ka harkisu obsi sisteema keessaan dhabamuu irratti hidhaa qaba. Kanaaf obsa hedduu nama barbaachisu kana akkamitti anillee guddisee qabaachuu danda'a akka narraa hafee namaallee hireeti rakkoo san hin qabaanne jettaniif yoo itti yaaddan gaarii jedha. Sagantaan mala jireenya kaadhaallee asumarra raawwata waan obsitanii dhageeffattaniif ulfaadhaa isiniin jedha.